Muhammadu biyya Arabaa hojii isaa makara. Muhammadu biyya Arabaa hojii isaa makara. Muhammadu tokkotu dubara shaniin galata. Muhammadu tokkotu dubara shaniin galata. Galgalaa fi ganama geemii tiktokii taphata. Galgalaa fi ganama geemii tiktokii taphata. Geemii tiktokii taphata. Caammatti bishaan dhugata. Kophetti bishaan dhugata. Daakuu fuula dibata. Bishaan ka'ee dhiqata. Mataan gaggalabata. Ya Muhammadu zabana. Ya Muhammadu zabana. Ya Muhammadu Araba. Ya Muhammadu Tobiya situ hiyo tikiya situ asheta kiya situ bareda kiya situ bareda kiya. Ya Muhammadu Tobiya situ bareda kiya situ asheta kiya kana fate sabiya. Kana fute sabiya situ bekum sakiya kana fute sabiya. Warri biya bani biya omba galani maratani badani. Maratani badani warri biya bani maratani badani. Ya Muhammadu Tobiya situ bareda kiya ani tanteti ani mare tanteti ani mare tanteti ani. Ani hojin dalaga harre fi garin bita ati achi kotkoti ati achi arami wajinin kananui. Wajinin kananui wajinin kananui wajinin kananui. Anu harre si bita anu garin bita anu gomma garin bita anu ran dalala atum tina kotkoti. Ati arami kotkoti ati arami kotkoti. Ya Muhammadu Araba ya Muhammadu biya Araba sinya tayat harama. Very important tun umat ati hojii kanke. Kan Muhammadu Tobiya kan baratu hin barata kan aramu hin arama kan qotatu sin qocata kan umafta ebiya. Ya Muhammadu Araba kanatu si baase biya kanatu si baase biya riwalin gese media. Kawalin gese media kanatu si baase biya walin of the media kanatu si baase biya walin of the media. Ani keessa jiru asike. Gaafin qaba gaafin kiya gaafi Muhammaduuti. Muhammaduu qofannaa deebisa. Faaxin irratti hirmaadhu rakkoon qabu. Faaxee malee hin jiru waan ta'eef tiktokirra Muhammaduun qaqqabame. An kan jiru Muhammaduus gaafadhe hoo isin maaliif galgala malee guyyaa nuun bilbille? Amma hojii fixeetan taa'aa jira. Amma sa'aatii kana nuun bilbille. Gizuma nu dadhabnee galgala rafuudhaaf hojjaa madaamii xumurree algarratti rafuudhaaf qophoofnee yommuu lafa dhoofne nu jajjarru isin nu bilbiltan maaliif? Bookee wajjiniin maaliif nu bilbiltan bookee wajjiniin? Yoo maaltu itti dhaga'ame? Fiqirinoo? Yoo bookes ciniintu? Tizitaanoo? Mindinoo shigiru mata. Lamindinoo? Istiin garanya? Anamma dadhabee narra fayyadamsee dhufu na bilbila himuudhaan guyyaa guutuu online irrallee gisee oole na yaadatu maaliif? Maal guyyaa na yaadattu? Ati galgalumsana si bilbila teessee ani du'e maal goota kan biraa fidattaati. Duuba koo gartanii nuti jechuun ijoolleen mana kan maadaamii hojjettu kuni milikkiti yoo nu viidiyoo hojjennu biradistii, gaazii, kushiinaa kana nu duuba mul'ata. Sammuun kun jedhu dukkanumatti opereeshinii godhanii jarri kun hunduu sammuu keenya keessa hin jira. Kana fudhattu. Kanaafuu oduu ariifachiisas nan qaba. Waa sadii fa dhufe irraa tokko irraanfachuuf han ta'a. Oduu sadii warroonni jechuudha. Abii gadi garagalchitanii jaalmarroo gubbaa gootan. Jaalmarroo gadi garagalchitanii abii gubbaa gootan. Tokko jaa Adaanech Abeebee beeksisa baafte. Lammaffaa adda Zinnaash Abbaash hin beeku. Zinnaash beeksisa baafte. Maal jette? Warroonni abii shaangullitii unguuf malan jaalalaaf malan kana irra gootanii mimmiidheessitanii ijoollee Jimmaa fakkaattanii gamaa gamana xilaa irra godhatanii abii uf jala gootanii walalaa heewoo kuula koo damma koo ruuhii koo kichuu koo buchee koo warri jettanii tarkaanfii irratti fudhatamuuf deema. Kanas dhagaa haasumaan ageessanii wati ufumaa keessanii qal jettanii argaa jettanii booda hallee xuf gattan. Amma irra caalaan dubartiin
TikTok diriirtu biyya Arabaa jeetaa fi paaspoortiin 5,000 kanatti dhagaa des hin jeereen. Paaspoortiin keessa nagaan jira, anis nagaan jira waan namaan dubbadhu bakka naagam ta'e too kaaffee on baay'atu gatarra isaanii. Mana hojii hojjetantu jira jechuudha. Diinaara 50 taatu 60 taatu 100 taatu warra biiroo irraa hojjetan bira ka'aniitiin mana hojii hojjetan. Gaafa biiroon sun qabamee jedhee isiin qarshii ofii hin argattu jechuudha. Ammas taree debee yookaan gaafa isiin qabamte biiroon sun namatu qabamee sareetu qabamee hin jedhu. Wallahi yoo dhugaa dubbadhee hin jedhee dhiifamallee narraa godhaati narra hin laalinaati waan nama goote dubbattan jedhina. Ijoollee biiroo irraa ijoollee nama biiroo hojjetu irraa warra dallaala hojii isii galchurra diinaara 1,000 qabdu uffata achi keessa fiduu fi didanii nu qabanii maalidha jedhanii sodaatanii anuu fi kiyyaa uffata kiyyatti mul'adhetu jira maal jedha. Tisheerti takkaan qabamte jechuudha. Kanaaf qarshii keessa waan fedhellee yoo taate waliin qabadhaati hidhadhaati akkasitti waliin qabamaa malee fuutanii namatti hin kenninaa jechuudha kan yaadni kan koo. Fuutanii nama kennanii nama bira keessanii yeroo ammaa obboleessi fiituutti haati fiituu bakka qarshiititti hin amanamtu. Garuu qarshii kan keessan kaayadhu warqii takkaan bitii kaayadhu lafa takkaan bitii kaayadhu gatii sii dabalaa jechuudha. Anama yoo xiqqaateetiin jedhe waggaa 2 deema lafa birrii 100 bitatu jira. Lafti sun adda miliyoonatti hin gurguramtu jechuudha. Gara kaaree 400 fi wayii jechuudha 500. Ada lafti sun miliyoonatti hin baafti naan jedhan. Laalaa yoo san 100 takkaan bitean. Kanaaf warqiidhaa fi lafaan bitattanii yoo lafa kaattan wanni kun lamaan waan dabalu malee waan hir'atu miti. Fuutanii nama kennan nagateettanii nama kennanii namni yeroo ammaa amana nama deebisu nama muraasa. Kachi haajaa nonnaan haa baasu fuudhaniitiin birrii ofii nama kennanii ka'anii gaafa ati qabamte dhaan oduu si godha. Ati jechuun gaafa harka irra baatu jettu jechuudha. Sadee wallahi maashaallah namni akkatti barnamaaf yaadee yoo nama gorse baay'ee bareedaadha habibti tiya lubbu wallahi nama warra biyya kana keessa uummanni biyyi keessa rakkinni baay'atee rakkinatu jira akkasii jireenyi hoddatee jireenyi qaala'e amma nama biyya kanaa namni akka waraabessaa nyaatu hin jiru. Araba caalatti nyaatti habashaan keenya yoo birrii 50 kiisii qabaatte 50 ulat gootee akka saree bakka bultu maladhu jechuun wal duree amma malattee tapudha. Dubbaadhaan masa kanatti dhufu. Kiisiin godhatee waa nyaadhuun dhabaa irbaata qabu guddaa kursiin akkasiin yalla sanuu hiriiraan mana nyaataa Habibi imaanaan dubbeettaa biyya kanatti bakka hiriire dhaga'i biyya kanatti du'aafillee hiriira bakka biraa dhiisaatti du'uudhumaafuu hiriira basalfinoo. Ay mamelati ay amma koy ni jira ko mamme ko sa Dubai maro biya kan ni aro sa biyyatti kale maro mo sa maro inno ato erga kalte rebi ayo margiti kanon mamme liga tata keessa jiraate kana naasomne mamme no tutor benga ina kam nama yaaddesaar yaaddaarta moo kam mamme akka mudan sirriye booti baasan ko tu sa nyaadhu wali biyya kana keessatti sooressi kan barankaa qabu nugusa hiyyeessi kan dafqaan bultu saree wayya gabaabatti sooressi wanti hunduu wanti inni barbaade jira waan barbaade gochuu danda'a hiyyeessi garuu inni kun Itoophiyaatti miti jannatatti iyyuu akkasii yoo shakkalanne bidda galtaa biibi asitti miti yoo hojjenne jira waan jechuudha. Sani sile jibi obseta haru mami gadin baze sile oske ibete stani fakati ke no jijur malta mami jibi baze bale wa me ma sa sire sire ko rabbi hasmo sire si fakina sanda hasan koy ma zamani hasan sire alfai ani mama mirana sa ga baba ma garra gafi gab otu